Torbaatama subscribe 80 enggak. Alam Bank jedhamu jirra jechuudha. Thank you. Maaliif asirratti waraabde viidiyoo kana maal nu agarsiisuu fi maaf na waraabde eeyyama koo malee jedhee na lolee bakki itti amma argamu magaalaa Finfinneeti. Asuma bakka ciisnu kanatti keekii nyaanna jechuudha irraa. Gaaffii baay'ee gaariidha baay'ee anis baay'ee natti dheekkamanii bakka gammaddan siin jedha. Pilaazaat Cinnaa. Yooyaa akkam jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammishootu har'aa eessa jirta yoo jettanii siree kiyyarra jira ciisaan jira bakka hin ciisuutiin kaanee sireerraa maal goota yoonaan jettanii sheemiyooniyyuu nama jechisiisa maal jennaan sireerratti waayuun godhamu irrafama jechuudhaan illee rafaan jira irribarraan sireerraan kaanee maaliif sireerratti waraabde viidiyoo kanaa maal nu agarsiisuu fi maal gochuu fi jettanii warri suspense taatanii jirtanillee akkas ture ganama irribaatiin dammaqee akkuma irribaa dammaqeen yaa waaqa nagaan na bulchitee nagaan na bulchi akkuma jedheen moobaayilii kiyya lafaa kaaseen YouTube channelii kiyya seeneen daashboordii YouTube kiyya gaafan check godhu YouTube channeliin kiyya subscriberii isaa nama 10 ta'e kadhachuun subscriberii nama 10 kunooti akkuma sirraa argitanii subscriberii 10,000 waan jedhu argeen amanuu nan dadhabe jechuudha baay'ee natti tole baay'ee gammadee baay'ee mirqaane jechuudha kanattan bakkuma jirutti suur-sagalee kana waraabuuf dirqama jechuudha gammachuu kana sababeeffachuutiin keekiin ajajameera keekiin dhufaa jira jechuudha kanaaf kunoo asuma bakka ciisnu kanatti keekii nyaanna jechuudha irraa keekiin ajajameera isiniin jedheen ture kunoo akkuma ajajameen keekiin kiyya dhufeera jechuudha walumaan bannee haa ilaallu wow keekiin kiyya kunuuti ayannu warri subscribe gotan qosti gotan nyaadhaa warri subscribe hin goone gaafa subscribe gotan nyaatu jechuudha kan baay'ee sin dhibu'anii keekiin ajaje ture garuu birrii nan ergisuuni daabboo malee keekii akka bituu hin dandeenye natti maniiti daabboo bitanii dhufan jechuudha maal godhama danda'uudha kanatti aansee walumaan bakkee banachuudha bakkeetti maal akka ta'u walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. By the way, otoo fuula kiyya dhiqatiin waan nyaachaa jiru sanitti fakkaatini fuula kiyya kunoo dhiqadheera ilkaan kiyya miicadheera fuula kiyya dhiqadheen afaan kee lulluu qaddan jechuudha kananii nyaachaa jiru maal jennaan baayoloojiin yookiin saayinsiin naannoo kanan dhorka waan ta'eef jechuu barbaadeni daa'ii gara bakkee deemna kanaaf isheen kun asumatti dhaabbatte jechuudha. Amma immoo kunoo baheen karaarra jira. Erga manaa bahee kunoo bakka gaaddisni jiru tokko deemeetaniin achi jalatti fataa jechaa jira jechuudha. Qilleensa fudhachaa jira jechuudha. Yoon guyyaa har'aa kana bakka biraa deeme akkuma yoo sange ta'uun baala gizee naan jetti jarri akkuma jedhe sana yoon manaa bahee bakka biraa deeme bakka nyaata tokko bakka dhugaatii tokko restoraantii tokko yoon deeme baala gizeedhaati kanaaf akkas taatanaan jettu jedheen sodaadheen kunoo as jira jechuudha. Ammallee kunoo wookii deemaan jira jechuudha. Karumarran jira gara manaatti hin galle asiin namni takka na bira jira. Mee baga gammadinaa jedhame subscriberii 10,000 guutuu kiyyaan mee gammachuu kennaa ibsime. Baga gammadin siin jedha. Ayyee. Kuni bu'aa dadhabbii keedha waan ta'edha. Okay. Namni tokko dadhabee haguma dadhabee bu'aa dadhabbii isaa yoo safaratu baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola. Akkuma ati gammadde illee gammadeera baga gammaddiin siin jedha malee. Thank you. Ayyee kunoo ammallee wookiinti fufee jira jechuudha. Sila mana bunaa wayii deemnee turre achitti illee suur-sagalee wayii waraabeen ture jechuudha. Bakka bunaa sanatti garuu mudannoo guddaa tokko na mudate mudannoo sun maalidha nama wayii tule nama guddaadha.
Sanaan booda akka carraa ta'ee suur-sagalee sana keessa namichi seena jennaan maaf na waraabdee eeyyama koo malee jedhee na lolee kadhadheen bilaraan godhaddoo sana fuula keessan jennaan na didee jaarsi baay'ee natti dheekkamanii sana booda anillee suur-sagalee sana balleessuufan dirqame jechuudha. Waan sunillee jira. By the way bakki itti amma argamu magaalaa Finfinneeti. Kutaa magaalaa Qaallitti miti? Akaakii Qaallitti. Naannoo Alam Baank jedhama. Aanaa tokko Alam Baank. Alam Baank jechuun garuu maalimi? Maaliif Alam Baank jedhama? Baay'ee gaaffii baay'ee gaariidha by the way. Anis deebii isaa yeroo dhiyoon argadhe. Okay. Naannoo waggaa 2-3 jiraadhe yeroo dhiyoon deebii isaa argadhe. Okay. Maaliif akkas jedhamee moggaafame jedhee yeroo namoota naannoo kana jiran gaafadhu. Namoonni naannoo kana jiran birallee dabarlee mana isaanii. Okay. Isaanii mana kan isaan itti ijaaranii yookaan immoo namoonni as buufatanii jiran gargaarsa baankii addunyaadhaan mana ijaaratan kan jedhurraa kan ka'e Alam Baank. Baankii addunyaa jettanii maaliin oromoomistaniis maaliif akkas jettanii waamti? Daawwataan itti deemaa irra. Okay. Kun akkuma amma dhageessanii naannoo Alam Baank jedhamu jirra jechuudha magaalaa Finfinnee. Akkasii. Lammaffaa immoo kun akkuma argitanii yuutuubarri keessan miillaan deemaa jira. Isin gaddisiisu kanaaf konkolaataan illee tonaa bittanii natti tola jechuudha. Kana fakkaata ture jechuudha. Walumaa galatti guddaanaaf galatoomaa warri subscribe gootanii, warri na bira dhaabbattanii, warri support na gootanii galanni keeyyaa baay'ee guddaadha jechuudha. Ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Ammallee warri subscribe goone YouTube channel lammishootu subscribe gochuutiin subscriberii kana 10,000 irraa kaastanii gara 20,000tti 20 subscribe 30 subscribe 50 subscribe 40 daganne 40 subscribe 60 subscribe 70 subscribe 80 aga 100 aga 100 anti kaata miilan nu ati kaata lakki garuu akka hojii keedhaaf hin xiqqaata. Aga miilan subscribe itti akka deemnu abdii guddaan qaba. Okay, subscribe. Aga miilan akka deemnu abdii guddaan qaba. Ammallee na faana ta'a na bira dhaabbadhaa jechuun barbaada. Yoo isin subscribe kana waliin kaastan ta'e karumarran deema malee manatti hin galu. Akka manatti galu yoo barbaaddan qaaliin keessan kun akka gara manatti galu yoo barbaaddan subscribe kiyya ammallee gara 20,000 akka guddisan jechuun barbaada. Baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabajaa. Ulfaadhaa, horaa bulaa, deebanaa jechuun barbaada. Thank you.